Waaqayyo akkas tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallatee kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara Abbaa hin dhufu. Ana beektaniitu jiraattanii Abbaa koo hin beektu turtan. Ammaa jalqabdanii isa hin beektu. Isa argitaniittus jedheen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:6-7. Yesuus garuu du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du'e iyyuu hin jiraata. Utuu jiruu kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u. Kana amantaa ree jedheen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:25-26. Dhuguman isinitti hima. Dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin naqu. Dhuguman isinitti himaa yerichi warri du'an sagalee ilma Waaqayyoo itti dhaga'an dhufuuf jira. Ammuma iyyuu dhufeera. Warri isa dhaga'anis hin jiraatu. Abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf. Waa'ee kanaa hin dinqisiifatinaa. Warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yeroo dhaga'an hin dhufa. Isaan awwaala keessaa hin ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf hin ka'u jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:24-29. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'anis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniifan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Ana irraas baraa. Anoo garraamiidhaa. Kanan gad of deebises boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadhaa jedhe. Wangeela Maatewos boqonnaa 11:28-30. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Otoo inni hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessuu iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraataniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootiitti isin fudhadha. Lafa ani dhaqu karicha achi geessus hin beektuu jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:1-4. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara Abbaa hin dhufu. Ana beektaniitu jiraattanii Abbaa koos hin beektu turtan. Ammaa jalqabdanii isa hin beektuu argitaniittus jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:6-7. Utuma ani yeroo dheeraa mana ga'u isinii wajjin jiraadhu isiniyyuu ana hin beekne. Filiphoos namni ana argee Abbaa arge. Tamitti Abbaa nu argisiisi jettare. Ani Abbaa keessaa Abbaanis ana keessaa akka jiru hin amantuure. Abbaa isaa ana keessa jiraatutu hojii isaa hojjeta malee dubbii ani isinitti dubbadhu hundumaa ofii kootiin hin dubbadhu. Ani Abbaa keessa Abbaanis ana keessa akka jiru na amanaa. Yookiis sababii hojichuma kanaa hundumaaf na amanaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:9-11. Dhuguman isiniin jedha. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa isin hojjeta. Ani gara Abbaa waanan dhaquuf kana irra kan caalu iyyuu hin hojjeta. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadhaa jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:12-14. Yesuus itti fufee isin yoo na jaallattan abboommota koo hin eegdu. Ani Abbaanan kadhadha. Inni bara baraan isin bira haa jiraatuuf kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif hin kenna. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isa hin argineef isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isinii wajjin waan turuuf isin keessas waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu. Ani kophaatti isin hin dhiisu. Gara keessan nan dhufa. Yeroo gabaabduu booddee biyyi lafaa deebi'ee ana hin argu. Isin garuu ani waanan jiraadhuuf isinis immoo jiraachuuf waan jirtaniif na argitu. Gaafas ani Abbaa koo keessa isin immoo ana keessa anis isin keessa akkan jiru beekuuf jirtu. Namni abboommii koo qabu inni isa raawwatus
isa kan na jaallatu. Namni abboommii koo qabu inni isa raawwatus isa kan na jaallatu. Nama na jaallatu immoo abbaan koo isa jaallachuuf jira. Anis isa nan jaalladha. Ofii koos isatti mul'isuufan jira jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:15 hanga 21. Yesuus deebisee eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo hin raawwata. Abbaan koo immoo isa hin jaallata. Nuyis isa bira hin dhufna. Iddoo jireenyaas isa bira hin godhanna. Namni ana hin jaallanne immoo dubbii koo hundumaa hin raawwatu. Dubbiin isin dhageessan kunis kan abbicha isaa na ergiiti malee kan koo mitii jedhen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 24 lakkoofsa 23-24. Yesuus ammoo kana hundumaa utuun isan bira jiru isinitti himeera. Inni isiniif dubbatu Hafuurri Qulqulluun inni abbaa maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isin in barsiisa. Waan isinitti hime hundumaas isin in yaadachiisa. Nagaa isin biratti nan hambisa. Nagaa koo isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kenna miti. Garaan keessan hin raafamin, hin sodaatinis. Amma nan adeema, deebi'ees isin bira nan dhufa. Akkan isiniin jedhe dhageessaniittu. Utuu na jaallattu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf hin gammaddu turtan. Abbaan na caala'oo kunis yeroo raawwatamu akka amantaniif duraan dursee utuu inni hin ta'in kunoo isinitti himeera. Kanatti dabalee si'achi waan baay'ee isinii wajjin hin dubbadhu. Inni biyya lafaa kana seerratu dhufuutti jira. Haa ta'u malee inni ana irratti aboo hin qabu. Garuu ani abbaa jaallachuu koo akka abboommii abbaan anaaf kenneettis hojjechuu koo biyyi lafaa haa beeku. Kaa egaa itti adeemnaa jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:25 hanga 31. Yommus Yesuus yoo dandeesse jette nama amanuuf wanti hundinuu hin danda'amaa jedheen. Wangeela Maarqos boqonnaa 9:23.